halkanii fi guyyaas osoo gadi hin taa'in biyya namaa teessee gandaafis ergamaa baatee dirqama rabbiin siif laaffisee fuuldura kee malee duubatti hin deebi'in kaayyoo kee ganamaa eegan galmaan geesse giifti duree qaalii waa gammachuun kee guyyaa arraan tanaa diina kee madeesse. Har'a wanni ja'an yoom kana qofaree meena jala koottaa hordoftoota keenya isin dubbiin garree gana takkaan sababa gammachuu isii kana duubaas kan jiru utubaa kan akkam ta'uusaa suuta laallee barree haasidoota faallees isaan jidduu laallee yoo jiraatan jidduu gurra qabnee harree umrii nuuf dheeradhaa jennee biraa galla hariiroo isaanii bareechinee xaarree. Yaa shiraxattoota lakkisaa immoo ta'aa akki kun gaariimi kottu yaa faraddu yoo ceetee sin baatu osoon sin adabne dafii jilbiifadhu of bira kuchiisi haqafirraa himi ani kaniin jedhu allallabuun dhiifne garuu gurri keessan fayyuma jiraami hoodhaa qabanirraa eebbifamtuun arra juuza 30 buuftee injifannoon galte haadha manaa obbo Aliyyi Ibraahimi. Allahu Akbar. Ittuma laaligaa haqa itti himnaan awwaan ta'en beekuu gariinis fuulasaa dukkaneesse aaraa ofumaaf ji'iitii qaceeltu qaceeli san diddu walumaan qalbi shaytaan hunda yaa rabbi haleeli jennee du'aayiidhaan isin goona daaraa eega wal taatanii lafaa ol kaatanii haqumaaf qabsooytan baballadhaa saaraa namni haqa afaaru durumaanuu faaraa eebbifamtuu teenyaaf abbaa mana siitiin jennaan walii waaraa. Allahu Akbar. Waa takkan shakkinaa isin hin danda'u haasinni fedhe yoo isin jidduu taa'ee osoo isin kana taa'ee addaan eeguu gaazixeessaan shiraa maraatee haa fiiguu qubasaa lakkaa'ee warri walit dhufee waliin bultii jaaru warra waliif ta'ee warrummaan jidduutti of caccabsu kunoo yaa dhiiroo maal ta'e. Allahu Akbar. Hordoftoota keenya nu of kolchaa garuu arra aadde misraa eebbisuuf as jirraa mata duree biraa dhiifnee dhiisaanurraa silaanumaan dhiisaa dubbiin akkanaa tonosumaan dubbadhuun nama yaadachiiftiin siin je'e waan biraa warri isin lameen kana addaan dhiibu arra haa agabuu isii qofaa miti Aliyyi Ibraahim atilleen kongiraa. Leenca keenya wallahi atis arraan ga'uuf dhugumaan qabsooytee maaltu sirraa hafe haasinni kee kufee giiftiin tee milkooytee gara fuulduraatti sabdii hin muratin arraahu obsumaan gantuu lafaan dhooytee haqa jaalalaatiin du'aayitti godhi as booda ni gartaa haasidaa fi istii yoo maqaa si dhooyte of duubaanaa kuftu hundi qillifooyte. Warra qabsoo diinii milkeessuudhaaf jooru nuufaa warra qabsoo diinii milkeeffachuuf jooru nuufaa ga'u galmaan warra kayriif deemu rabbinaa milkeessuu shishim jennee jirra barataa diin jidduu wilii ware himaan barnoota baradhaa jaalalaan jiraadhaa yeroo boqonnaattis du'aayii goradhaa jennaan isin lamaan eenyu baan tayyattan dhiirsa isiitii fi giifti duree isaa eebbifamtuu teenya Misra Haaji Amaan. Akkanuma taanaan boo mirqaana qaba agartanii isin markazni barnootaa kan Daarul Iimaan hordoftoota keenya dubbii tanarratti adabatee taa'uu hin qabu jettanii duuba ware himaan maal jidduu dalagannaan hin jettaniisa lamee wal filatee bultii ijaarrate yoo ofiif wal qiiman. Aadde misraa teenya ati fakkeenya eega arraan geessee gara fuulduraattis barnoota kee dhiiftee kanaan shawwadamtee hin sheena in teessee rabbiin istiin qabu siifi Aliyyi kee waliin haa milkeessu adawwiin teessanis garaan bucbucje'ee sodaattee haa teessu maal isiniif dhabdi didduus dantaasiiti of cinkiti malee warra waliif gale haasin hin dandeessu. Warri hangammaatti osuma as taa'uu walaloo kiyyarraa waa takkan hubatin miimoorii sammuu kee vaayirasiitu guutee iskaampirraa gootee kan keessaan haqatin ummanni si koflaa as teessee afaanii waa takkan dubbatin. Maaliif yoo naan jette
Osootuma teessuu xiqqoo dabbaramtee gammachuu diimbiraa ofii shilim jettee dammeeynaan rifattee sadhiiroo gurbaan kun ana baanaa jettee akkuma ol jettee osoo hin hubatin jarjartee waa jettee akkan taanetti hin caccabin jennaan booda mucucaattee osoo taayisiin jennuu duraanis dhiibattee warra wal jaalatu lameen gidduu seente. Waan jenneeti kan beekuu hiikkata wallaalaatu godhee gowwaan ni rakkata mee wayiifin ja'a hedduu oriitanii ooyiruu namaa keessa dheeytaniin ejjinaa waan ofii facaase abbumaam hammata hangaan danda'eetti dhugumaan dubbadhaa asumaan hubadhaa waan hin je'e tanaas shaamee osoo hin taane haqaatu dhaammata. Meedwaayii godhaaf saa'iboottan misraa hundumaafuu rabbiin haajaa gugguutee fi kayrii haa milkeessu ammallee asumaan isin kun hundinuu mee isii tanarraa maashaa Allah ja'a bar duraan laffaate arra koosar jettee wanni boontee teessu. Obboleettii teenya barnoonni ganaadha daran cimuu qabda eega arra geesse imalarra jirtaa irraa garan galin gurraa waree namaa tan haasinni deemuun tanallee dhageessee dhaamsi kiyya ijoon kanumaa hubadhu yaa intala hayyuu diinni kee haa iyyuu nuuf milkaa'e guyyuu duraan maatiin kan kee eebbaan si gaggeesse ustaas Kadiir kanaas haajaasaa haa guutuuf umriillee dheeressee tan biraa nagayaa nurraa mufachiisin malee atummaanuu waan inni sidhaame karaa lafa keessee. Gammachuu akkanaa walitti haa dhaabuuf jedhaan mee hundinuu jaalannus jibbinuus aadde misraan arra dhugumaan milkooyte kan joolleensaa dhibaa baga geessa jettee isii faarsaa jirtu maqaa isii dhooytee hin dhabamuu beekaa quudhuu fi dadhabee kan gammachuu siitii fuleen itti qooytees miskiina wallaahi jedhe baabaan keenya yaa dawwii aaraan ofirraan caccabsin darsa waliin dhooyte. Yaa hinaaftu atis guyyaa gammachuutii nyaaran gugguurin gammadiif siin dhabduu mee of keessaa fayyii. Kana booda wilii carraan isaanii dhume itti kennuu qofa fuula keessa laallee kan aarutti qayyii ija diimtuu garraan tokko dhufee aaraan nagaafate gaaffii sanuu bartammaayyii. Abbaan mana misraa kan reefu baantu sun eessaa tansaa biyyi akkaan dhaga'eetti maqaansaa Aliyyi. Naan hin jiru seeta. Yaa mummadoo keenya. Kan warra katabee akkaan an beekutti abbaan kee hayyuudhaa eessaa rabbiin dhiiroo sii kanatti qabe ofiin jechaatumaan amma dhugumatti tanumaa si dhibee kursii gama siirra na bira si fidee lafarra si dhiibee.